hadha viidiyoon ani qabadhee isinii dhufe haala uffannaa jechuudha. Uffannaa irratti maal dubbachuu dhuftee maal haasa'uu dhufte kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf iida ramadaanaa, hajjii, sargii yookiin karaa adda addaatu jira miti. Kanarratti haala uffataa maal waliin ilaalla kan jette yoo ta'e haalota uffata ayyaanaaf qopheeffaman waliin ilaalla jechuudha. Ayyaanaaf uffata akkamiitu qophaa'aa? Uffata moo fadhamoo? Uffata haarayamoo? Caamarraa waan hundarraayyuu uffaadhaa waan nuti ilaallu waa'ee uffannaati jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fi keessan isin jecha har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee uffannaati. Uffannaan maal jettanii qophii ayyaanaaf yookiin iidaaf akkasuma hajjii fi soomanaa, sargii wantoota garaagaraa irratti yookiin immoo iddoo garaagaraa deemuu irrattis namoonni uffannaa irratti of qopheessan hedduutu jiru jechuudha. Akkami maal fakkaata mee qophiin ayyaana kan ramadaana kana iida kanaaf qophooftan maal fakkaata? Haalli bitannaa uffannaa keessanii caamarraa ta'ee shaarbarraa ta'ee wantoota hundarraayyuu mee akkamitti qophooftanii jirtani? Anis qophaa'ee jira alhamdulillah rabbil alamin. Isin jechuun barbaada isin akkamii qophiin keessan maal fakkaata? Wallahi guyyaa lama qofaan nu hafe asirratti maal dubbachuu deemnaa warroonni uffannaatirraa dubbachuu deema maaliif hojjettanii irra guddinni kennaa namoonni yeroo sargee ta'ee yeroo hajji ta'ee yeroo ramadaanaa ta'ee yeroo hiriyaa bira deeman ta'ee hiriyaa tokko yeroo wal arguuf deeman ta'ee namoonni asirratti irra guddinni isaanii uffannaa qopheessu jechuudha. Uffatuma isaa fakkeenyaaf amma ramadaana kanarratti irra guddinni kasamuu isaanii dhiphisaa jiru maal inni yoo jettan ta'e uffata jechuudha. Uffanni maaliif nama dhiphisa? Uffanni maaliif si dhiphisa? Fakkeenyaaf ati waan qabdu ani waan qabu haa jennu fakkeenyaaf hiriyaan tiyya takka uffata bareedaa uffatti yookaan ta'u ta'e ani immoo uffata dhaqqisiisan uffachuu dirqama bitachuu qabamoo bitachuu qabu? Akka isin taate san ta'uu qaba miti akkas ta'uu qabu. Akka hiriyaan tiyya uffattetti uffachuu qabu. Akka hiriyaan tiyya nyaata gaarii nyaatutti nyaachuu qabu. Akka hiriyaan tiyya caammaa gaarii uffatutti uffachuu qabu. Inni ati uffattu inni ati bareeddu isa kee tokkicha qabdu yookiin isaa lama qabdu miicitee tokkoftee hojjette uffanni isiin uffattu suni uffanni ati uffattullee tokkuma jechuudha. Fakkeenyaaf uffata tokko uffata moofii tokko yeroo miicitee gara kaawuyyaa yeroo geessitu uffanni sun uffatuma haarama jettaan jechuudha. Maal isinitti fakkaate namoonni tokko irra guddinni sammuun isaanii kan biiziitti ta'u yeroo hundumaa yeroo ayyaanni kakalaa'u ta'e keessatti uffata bittaaf sammuun isaanii cinqama. Nutis waan akkanaa kun qunnamee beeka yeroo ijoollummaa keenyatti. Maaliif uffata yoo guyyaa iidaa nuun bitiin hajjii soomana nuun bitiin hamma nuti cinqamnu beeknu hamma nuti boonnu beeknu jechuudha. Asirratti mudannoo qaba. Mudannoo kiyyaallee asmaan isin ibsa jechuudha. Yeroo tokko dhuguma jiru jechuudha. Mudannoon kun waa'ee uffannaatiin wal qabataa tapha kaasitu jira. Tapha kaasii kana tapha kaasii harkaatu jira. Guyyaa tapha kaasii kana yaamicha qabna iddoo biraatti jechuudha. Waan uffataatiif kaasee. Hiriyaan teenya takka qaruutatu jira. Garuu hiriyaadha waa sitti himtu. Garuu kan mistira isii himu akkasuma nuti obboleettii isiitillee hiriyaadha. Gaaf kana tapha kaasii qabna. Yaamicha qabna jechuudha. Bakka biraa deemna. Mana barumsaa keenya sanarraa bakka biraa deemna. Waan uffannaatiif kaasee. Isii obboleettii isii kana jechuudha tasa argaa baate. Mucattiin hiriyaa teenyaa kunis kilaasuma tokko wajjin barannaa tapha gareetu bakka kaasilee wajjumaan taphanna jechuudha mucattii kana kaasii argaa. Isii bakka kana deemuudhaaf waa hunda bitattee jirti jechuudha. Caamarraa bittee uffata hundumaa guutumaa tapha gisee kaasee taphatamu hundumaa uffata ispoortii addumatti bitattee irrarraan kan diratamu maliyaa jedhama yoo uffata ispoortiitu diratama. Isiin sanii galti hundumaa guuttattee jirti jechuudha. Gaaf kana maal isinitti fakkaata? Waa'ee uffannaatirraa kaasee waan namni sammuu isaatti dhiphisee itti cinquu fi
mucaan tuni barii akkana isiin obboleettiin isii tuni nu gadeechuudha isiin kilaasiin isii akkas gola gadhaanadha akkuma tasaa nuti dhuftee yaaduma keenya nuti dhuftee isillee wajjin walitti dhufeenya qabna garuu isiin kilaas gadhaantuutuni gadhaanatu hangafa isiiti jechuudha barakkatti qophooftee jirti isiin waan hundaa bitatte isiin hoo maal bitatte jette tasa dubbiin harkaa baate nuti nama sadii bakkuma tokko ta'e namni sadii nu isii wajjin isiin nu bira jirtu guyyaa kana gaafkaanii nuti hunduu amma karoora mataa keenya baafanne isiin bittee nuti illee dhiifnu gayyannu karoora baafanne isiin erga uffata bitte nuti illee dhiifnu gayyannu guyyaan kun immoo tuyyoo kamsaa ta'e akkas kamisa na fakkaata yoo kamisa gaafkaana manni barumsa taphni kun immoo kan jiru kun uhuudidha guyyaa uhuudite jechuudha gaafkaana amma nutis balaa buufna qaba anillee garuu wayi mallaqa harkaa qaba harkaan qabu anis akkasuma ijoolleen bakka qidaamee dirqama uffata isiin bifa isiin bitte bifa biraati nuti immoo nuti namni sadii bifa tokko bituu qabna dirqama keenya isiin maaliif hire isiin nu dhuysite waan sangootu hiriyaa ta'e taate garuu nu dhuysite waan sangootu jechuudha gaaf kana nuti akkasumatti ani mataa kiyya baay'ee maatiidhaan walitti bu'e jechuudha baay'ee walitti bu'e abbaa kiyya maaliif uffata kana dirqama uffata guyyaa akkana imimmaan tokkollee hin bu'aa galgala bu'a kanas bu'aa gaaf kana kamsaa galgalarraa jimaata barumsaan deemu jedhii baay'ee bu'e ergasii bakkaachummaan waadanaa seenanii qidaamee bitattaa har'anaaf hin kan jedhan nuti bakka way bilbilli amma akkasumaa kana jiraatee bilbila walitti himnaaree ergasii jimaata isaa nuti waliin haasofne qidaamee ijoolleedhaan wal agarra jechuudha nuti sadiinu uffata bifa tokko bitanii isiin immoo nu keessaa adda bitatte jechuudha waan nu dursitee waan nu dhoysitee jechuudha maalirraa kaasuu danda'e gaaf kana gaafa achumatti wal agarru karatti wal agarree gaafa dhuftu isiin akkasuma nuti illee akkasuma jechuudha rabbiin immoo obboleettiisiisan nu godhe jechuudha otoo obboleettiisiisan nu godhu baate nuti uffatuma keenya duraa moofaa qabnu sanii deemna jechuudha yeroo obboleettiisiisan rabbiin tasa afaanii baase akkasitti uffata san bitachuuf immoo imimmaan hedduu buufneetiin hin bitan jechuudha asirratti amma yeroo laalu dhugaa namoonni yeroo ammaa kanas uffataaf cinqamtan uffataaf hin cinqamna anatu yeroo san akkatti of beekee kan jedhutu natti dhagama amma kanatti maaliif utoo yeroo akka ammaa kanatti of beekee maatii kiyyallee dhiphisuu ture maaliif ofii kiyyaa waan qabu san miicadhee tokko fadhee utoo san uffadhee maanni taree jira garuu fuulduraaf immoo akka barumsa naa ta'u ani bakka barumsa naaf ta'a jechuudha maaliif yoo jettanii uffata maal otoo uffanni mana kee jiru uffata haaraa yoo irratti bittuuyyuu sirrii miti maaliif isa qabdu san uffattee yoo jettee rakkataa meeqa kamtu jira kan uffata hin qabne kan caammaa hin qabne kan nyaatee bulee hin qabne jechuudha nuti uffata irratti uffata binna garuu jechuudha maaliif sirriidha namni guyyaa iidatiif guyyaa cidhaa guyyaa hiriyaa bira deemu gammachuu guddaa qabaachuu qaba garuu mootuyyuu bitachuu odoo hin taane taqabdu san seeran qabattee yoo jette dhugaatii hedduu gammadda yeroo kamiyyuu ni gammadda uffata haaraa bittee fatiin gammadda jechuudha uffata haaraadha waan qabdu manaa gurgurtee uffata haaraa bitte boru maal taata asitti boru maal taata boru maaltu si mudata har'a yookiin namni tokko uffata bitachuuf midhaan manaa qabu ijoollee isaatiif gurguree uffata bitaaf jechuudha ijoolleen isaa sun boru maal nyaattee dhugdi atama magaalaa keessa jiraattaa mallaqa tokko yoo waa qabaate ta'e bittee ijoollee keessan hin uffifta garuu ofillee uffatta ijoollee xiqqam uffisu ijoollee xixiqqishuun uffisuun dirqama maaliif garuu mootuyyuu maal keessatti yaaduu qabna nuti wanti gochuu qabnu borhoo maal taanadha uffannaa irra bittannu kun har'uun bakka yookiin guyyaa takka lama diratteetiin hin keetta jechuudha otoo uffata qabdu uffata hin baay'isina uffata bituuf otoo hin taane taqabdu sanitti seeraan fayyadame taqabdu san seeraan itti fayyadame gaaf taqabdu sanitti seeraan fayyadamne ati jireenyi kee jijjiiramaa deemu jechuudha mudannoo kiyyaallee as keessatti fidadhee wantoota akkasiitu na mudata sirriidha jireenyi keenya keessatti nuti jechuudha yeroo ijoollummaa keenyatti waa harkaa qabna odoo hin taane maatii keenya dhiphisna jechuudha waa bitachuu maatii keenya dhiphisaa turre jechuudha garuu otoo akka ammaa kanatti of beeknee otoo qarama amma ijoolleen ammaatiif nutu garagara jechuudha ijoolleen ammaa irra guddina yaan akka duraanii isaanii miti
kanaaf jechuudha uffata haaraa bitachuuf hin deemne taqabdu itti fayyadamii taqabdu san haala gaariin qabadhu isitti fayyadamii malee uffata haaraa biteettee mallaqa kee baankii qabdu isa dhabamsiisuuf hin deemin. Maaliif inni faayidaa nuu qabu mana keenya keessa jiru jechuudha. Guyyaa takka san ittiin uffattee ooltu guyyaa takka ittiin uffattee ooltu san ati itti gammachuun kee itti gammade waan qabdutti jechuudha. Inti uffatee waan qabdutti gammade waan inshaallah waan isi cittoo qabaadde isi cittoo samaa amantaa geessitee hodhattee uffattoo jiraatte waan keetti itti gammade. Ijaa namarratti ilaaltee waa bakka keessa keetti yaade injiraa miti namoonni tokko namarratti ilaalanii ka jedhan jechuudha. Ani yoom akkatti uffadhaa ani yoom akkana ta'a hin jedhin akkas garuu karoora mataa keetti baafadhu hojii keetiif tattaafadhu uffannaan hin dhaqqabamaa caammaa gaarii uffachuun hin dhaqqabamaa garuu sammuu kee mootuyyuu waan na darbuuf jettee hin dhiphisini akka ibaluutaa itti hin dhiphatini akka ibaluu uffadha itti hin dhiphatini taqabdu sanitti uffadhu gammadee jiraadhu jiruun addunyaa tun gabaabduudha wallaahi dhasee jiruun addunyaa tun gabaabdu namni tokkollee jiruu addunyaa tun gabaabdu jedhanii taqaban liblib godhuu doon taane moonni si qunnamuun beektu jechuudha. Waan qabdu mallaqa kee harkatti qabadhu. Kanaafiyyuu uffata bitadhaa, uffata haaraa bitadhaa, caammaa haaraa bitadhaa, tishirtii haaraa bitadhaa, injira hijaaba haaraa bitadhaa. Namoonni dhiphatan jiran jechuudha. Fakkeenya fudhannee amma sargiidha. Waa'ee sargii kanarratti fudhannee sargii tokko abbaan sargii godhachuuf deemu suni gatii guddaa baasee sargii san godha jechuudha. Gatii guddaa baasee yookiin 100 baasee yookiin 200 baasee sargii san godha. Haa fudhannu gaaf kana 200 yookiin baasu suni sargiin suni sirriidha. Guyyaan sargii du'aa maal jedhaniyyuu. Kana garuu asitti sargii 200 baasu san keessaa baasu san gati qaalee 50 baasee nama xiqqaa waame wanni isa barbaachisu seera guutee otoo jedhee baay'ee itti gammada akka mataa kootiitti jechuudha. Mallaqa hamma kana ga'u gannaqee amma fakkeewwan uffata kanaa fi sargii kanaaf wal qabsiise guyyaan tokkuma jechuudha. Guyyaan tokkuma hin deebi'u. Sinin jechuu barbaade warroonni akkas gabbarri kun gara arsii kanatti dheeratan fakkaata. Dubarri arsiituun qaqqaalaa jirti na fakkaatan beena 300 galuuf deema. Ani maaltu na galcha waa'ee gabbaraa an galchuu kanaaf jechuudha. Warroonni uffataaf cimqamtanii uffata bitachuuf caammaa bitachuuf sammuu keessan dhiphiftanii biizii gootanii galgalaa ganama hirriba dhabdanii yaaddoo keessa seentan dhiphatiin uffataaf jettee dhiphatiin uffanni homaa miti hin argamaas hin dhabamaas garuummoo isa qabdutti yoo fayyadamte ati yeroo hundumaa gammachuu qabaate waggaatti uffata takka lama uffatte si ga'a jechuudha. Uffannaan gadi hin ba'anii fi uffannaan mana keessa garaagarummaa akka qabu beektanii namoonni biyya keenya garuu wal keessa uffatama. Kanaafiyyuu uffatan qabu jettee hin ciqqamin taqabdu sanitti miicitti fayyadami. Taqabdu san akka gaarii jechuudha. Yeroo kamuu uffata kee gadi baatuu fi uffata ittiin hojjettu adda ta'uu qaba. Yeroo kamuu uffanni kee gadi baatu miicamee tokkofamee kaa'amuu qaba. Biyya keessa jiraadhu bakka feetis jiraadhu kuniyyuu si fayyada jechuudha. Namni yeroo kamiyyuu wanta akkasii kan isaan fakkeenyaaf waan akkanaa kan gootu ta'e ati yeroo kamuu uffata kee xuriin irra yoo bu'e bakka ati bakka nama 10 jijjiiru sana ol jirta jechuudha. Maaliif taqabdu sanitti yoo gammadde akkasuma jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kiyyaadha isinitti dheeressan jira. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti baga jala bultii ramadaanaa iida itti isin ga'e isiniin jecha rabbiin sana gootuu anaa dhiqeenna wajjin namoota jaallan wajjin ilmaan oromoo wajjin hunduma keenya rabbiin sana gootuu itti nu haa deebisu isiniin jedha. Rabbiin nama waggaa kana immoo umraa godhus rabbiin nu haa taasisu rabbiin nu haa laaffisu. Laaftuudha wanni hunduu rabbiin biraa laaftuudha. Rabbiin nu haa laaffisu isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya immoo laayikii share subscribe godha hin dagatina. Komentii barreessuu hin dagatina. Eegaa yoo qabaattan gorsa yoo qabaattan
marhaba isinin jedhee jira. Isinirraa fudhee jira. Akkasumas namicha jechuu barbaade assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.